Attam jirtu daawwattoota iyyootuubi har'a appilikeeshinii babbareeduu lama isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Appilikeeshinii jalqabaa irratti tokko Clock Vault jedhama, kan biraan immoo Torch kan jedhamu. Kunis kan nu gargaaru citii mobaayilii keenya keessa jiru akkamittiin dhoksuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffadhee isiniif dhiyaadhee jira. Jalqaba irratti appilikeeshinii Clock Vault jedhu fayyadamna yookaan immoo isa isiniif ibsaa jechuudha. Jalqaba irratti appilikeeshiniin kunis haala namni baruu hin dandeenye mobaayilii keenya keessatti waan barbaanne dhoksuu dandeenyudha jechuudha. Kunis akkaataa nuyi itti fayyadamnu akkuma argaa jirtanii mobaayilii keenya irratti isa gidduu sana tuqnaa ofiisaatiin nu sirreessa. Lakkoofsa barbaanne irra keenyee viidiyoo yookaan footoo yookaan wantoota garaagaraa ittiin dhoksuu dandeenyu karaa kanaanidha jechuudha. Erga lakkoofsa barbaanne irra keenyee booddee isa gidduu sana tuqnaa. Akkuma argaa jirtanii amma viidiyoo yoo barbaanne faayila gara biraa akkasumas piikcharii illee dhoksuu dandeenya jechuudha. Haala kamiin immoo haayidii gochuu dandeenya yookaan dhoksuu dandeenya isa jedhuuf immoo na hordofaa. Jalqaba waan barbaanne sana akkaataa ittiin dhoksinu raayit goona. Sana booddee move to vault isa jedhu sanatti buuna. Yoo viidiyoo ta'e viidiyootti buuna, yoo piikcharii ta'e piikchariitti buuna. Okeetti buuna. Akkuma argaa jirtanii amma ID nu godheera jechuudha. Viidiyoo kana yoo appilikeeshinii kana keessatti ilaallachi malee appilikeeshinii kana alatti ilaaluu hin dandeenyu. Viidiyoon kun viidiyoo ani dhoksedha jechuudha. Haala kanaan viidiyoo barbaadan, piikcharii barbaadan, faayila barbaadan dhoksuu dandeessu jechuudha karaa kana. Appiin kun akkuma argaa jirtanii siitingii keessatti waan baay'ee qaba jechuudha of keessatti. Yoo barbaanne fingerii keenya yookaan immoo ashaaraa quba keenyaan illee cufannee banachuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa sana malee sa'aatii sana amma nu irra kaa'annutti yeroo dhumuu danda'a ta'ee fi finger lookii keenya illee irra kaa'achuu dandeenya jecha. Akkasumas iimeelii keenyaan illee kan qulqulleeffachuu dandeenyudha jechuudha. Iimeelii keessanii paaswoordii iimeelii keessanii daanii jechuudha. Appilikeeshiniin kun immoo kan nu gargaaru gara biraan immoo appii barbaanne ittiin qulqulleeffuufis nu barbaachisa jechuudha. Appii barbaanne kan nama dhoksinu yoo jiraate iccitii keenya eeggachuu fi lookii yoo gochuu barbaanne appilikeeshinii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaannes alaarmii irra karaa appii kanaanii alaarmii irra kaa'achuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma tokkoon isinitti agarsiisa. Finger lookiidhaan hin banaa. Turaan hordofaa. Finger lookiidhaan hin banaa jechuudha amma. Finger lookiidhaan banaa amma. Akkuma argitanii finger lookiidhaan hin banee jechuudha. Lakkoofsa sana irra tuqanii haaluma kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon sila dhoksee isa kanadha jechuudha. Appii inni biraan immoo Torch kan jedhamudha. Appilikeeshiniin kunis citii mobaayilii keenya keessa jiru kan ittiin dhoksannudha jechuudha. Appiin kun waa lamaafis nu gargaaruu danda'a. Jalqaba irratti ibsaa yookaan immoo filaashii mobaayilii keenya irraa ittiin banuu dandeenya. Akkasumas citii mobaayilii keenya keessa jiru ittiin dhoksuu dandeenya jechuudha. Gaafa appii kana instoolii goonu waa baay'ee sirreessina jechuudha. Permeeshinii kaameraa keenyaa fa'aa wantoota garaagaraa erga halluu goonee booddee
akkuma argaa jirtanii isa gararratti argamu torch kan jedhamee jiru sana jechaadha. Torchi isatti quba keenya irra keenyee erga tursiifnee booddee ofiisaatiin dijitii 4 wayii gashee nuun jedha. Dijitii 4 guutuu qabaa jechaan dijitii 4 gadis ta'uu qabu, gadis ta'uu hin qabu, olis ta'us hin qabu jechaadha. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 irraan kaadhaa isin kan barbaadan irra kaachuu dandeessu jechaadha. Kanaan duratti fayyadamaan ture gaditee fi waan haayidii godhadhee qaba jechaadha. Amma haala ittiin haayidii goonu immoo tooraan hordofaa. Akkaataan itti haayidii godhu albamii barbaanne keessaa filannaa, viidiyoo barbaanne filannaa, sana booddee viidiyoo nuun barbaanne sana filannaa, viidiyoo nuun haayidii gochuu barbaanne yookaan dhoksuu dandeenyu barbaadan jechaadha jalqaba irratti. Fakkeenyaaf viidiyoo kana haayidiin godhee haayidii gaafan godhu as keessatti duwwaa argachuu danda'a jechaadha. Viidiyoo kana alatti aappii kana alatti argachuu hin danda'u viidiyoo kana jechaadha. Yoon aappii kana keessa lixe duwwaadha jechaadha. Akkasumas seetingii keessatti wantoota baay'ee qaba. Aappii inni kunis akkuma aappii isa jalqabaa ashaaraa quba keenyaanii lookii gochuu dandeenya yookaan immoo qollofuu dandeenya jechaadha. Akkuma argaa jirtan feekii illee qaba jechuudha. Feekiin kunis yoo irra kaa'anne illee waan biraa agarsiisa malee isa nuun irra kaa'anne sana agarsiisu jechaadha. Buufattanii ilaaluu dandeessu karaa salphaa Google Play irraa buufattanii ilaaluu dandeessu jechaadha. Yoo barbaanne ashaaraa quba keenyaan banachuu dandeenya, yoo barbaanne immoo lakkoofsa nuun irra kaa'anne sanaan banachuu dandeenya jechaadha. Haaluma kanaan fayyadamaan isiniin jedha. Amma torbeen wal agarruutti nagaan isiniin jedha. Like, share, comment gochuun nu bira dhaabbadhaa. Amma torbee dhufuutti bye.